Harka fuunee ashamaa akkam jirtuu hordoftoota Bulloo Entertainment. Kun seenaa goototaa torbaniin isin bira ga'uudha. Har'a immoo seenaa Profeesar Muhammad Hassan Alii qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Amma xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa. An Sablee Alamuuti. Profeesar Muhammad Hassan hayyuu Oromoo ilma Oromticha Bahaa Oromiyaa kutaa Harargee Bahaa Gaara Mul'ataa Aanaa Baddannoo keessatti dhalatee guddate. Barattoota Oromoo warra jalqabaa keessaa tokko ture. Yeroo afaanii fi aadaa Oromoo biyya Itoophiyaa keessatti dhorkamaa ture, barattoota qabsoo cimtuu godhatanii yeroo jalqabaaf gamtaa barattoota Oromoo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa magaalaa Hararitti hundeessan keessaa tokkodha. Profeesar Muhammad Hassan. Seenaa Oromoo bulchoonni Itoophiyaa durii balleessanii seenaa sobaa kan saba Oromoo godhanii addunyaa keessa facaasan hundaa yuunivarsiitii biyya adda addaa hunda keessa qoratee baasee seenaa dhugaa kan uummata Oromoo baasee addunyaa hundaa barsiise. Profeesar Muhammad Hassan. Barreessaa fi barsiisaa seenaa hayyuu hangafa Oromoo Profeesar Muhammad Hassan Alii galata hagana hin jedhamne uummata Oromoo biraa qaba. Namoonni Oromoo warri seenaa barreessan hundi kitaaba Profeesar Muhammad Hassan Alii jedhanii ragaa godhatan. Profeesar Muhammad Hassan Alii yeroo miidiyaa OMN banuuf yaadan nama yaada bu'uuraa lafa kaa'e. Yaadni isaas miidiyaa guddaa uummanni Oromoo addunyaa hundarraa ittiin wal dhagahan banuu qabna jechuun hayyoota Oromoo hundaaf yaada dhiyeesse. Yaada kana milkeessuuf hayyoonni keenya hundi tokkummaan galmaan nuuf gahan Profeesar Muhammad Hassan Alii walitti qabaa boordii OMN ture. Yeroo hedduu egaa gurmeessee turee booda hojii inni yuunivarsiitii adda addaa kan akka Joorjiyaa Isteet yookiin yuunivarsiitii keessa hojjetu itti waan baay'ateef jabaadhaa jedhee keessaa dhaabate. Hayyuu keenya kabajamaa fi jaallatamaa kan ta'e Johaar Mohammad akka OMN'dhaaf afaan ta'ee dubbatee uummata Oromoo wajjin wal baratu kan nuuf godhe Profeesara Oromoo hundaa boonsuu abbaa seenaa Oromoo kana. Yeroo sanattis lammii quuqamaan cimee uummata Oromoof hojjetu Johaar Mohammad jedhee lafa kaa'e. Johaar Mohammad abbaa jijjiiramaa amma dhufe kana qeerroo Oromoo wajjin fide jedhe Profeesar Muhammad Hassan Alii. Egaan hordoftoota Bulloo Entertainment seenaa Profeesar Muhammad Hassan irraa waan baay'ee akka barattan abdii qabnaa. Torban immoo seenaa goota biraadhaan walitti deebinaa. Ammasitti nagaan tura.